Mee haalli addunyaan keessa jirtu maal fakkaata akka waliigalaatti keessumattuu dhibeen kun garam deemaa jira fakkaata? Egaa dhukkubi kun amma nu bira tuttu'ee ji'a jahayyuu haa guutu malee walumaa galatti haala hubannaa dhibee kanaa jiru gaafa laallu bifa saayinsiitiin ammallee beekumsi ogeeyyii fayyaa bira akkasumas saayintistoota qorattoota vaayirasii kanaa bira jirullee quubsaa ta'een argamne amma yoona. Fakkeenyaaf eessa akka argame maalirraa akka dhufe mataan isaallee akka sadarkaa tiyooriitti qofa jira amma yoona. Amma kanallee qorannoon adeemsifamaa jira. Bineensa kamirraa ka'e akkamitti gara namaa dhufe kan jedhu kun akka sadarkaa filannootti yaadonni tattaa'an kanaan dura jiraatanis amma wana jala sararamee kana kan jedhamu argamne. San caalayyuu immoo wanti murteessaan bifa talaalliitiin yookaan immoo gara yaaliitiin maaltu jiras gaafa jennu ammas wantoonni jiran hundi sadarkaa abdiirra qofa jiru. Babal'inas gaafa laallu immoo reetima kanaan dura barameen yookaan immoo hanga daballii kanaan dura beekameen caalayyuu ammas akkuma dabalaa jirutti itti fufee jira. Effect yookaan immoo dhiibbaan inni dinagdee irratti hawaasummaa fi jireenya tokko nama irratti fidus immoo namni eeggannoo silaa gochuu qabu gochuu hanqisee namni eeggannoo godhu sirrisaa akka deeme akkuma sadarkaa addunyaatti wajjin wal qabate ammas baay'inni dhukkuba kanaa dabalamaa jira. Egaa waan abdiiwwan jedhamanii qabataman yookaan ammoo wanaa jiran keessaa yaa'u sadarkaa yaalitti gaafa dhufnu filannoo sadiin saayintistoonni qorichoota yaaliif ta'an oomishuuf shaakalaa jiru. Inni jalqabaa vaayirasiitumti qaama keenya erga seenee qaama keenya keessatti akka hin babal'anne kan waliin horre vaayirasiin ajjeesuu yookaan immoo wal hormaata isaa xiqqeessuu bifa danda'uun qoricha hojjetu irratti shaakalliin godhamaa jiru. Amma yoona kan bira gahamee hin jiru malee shaakalamaa jira biyyoota garaagaraatti qorichoota dhibbootaan lakkaa'aman hedduu irratti. Inni filannoo lammaffaan madiinummaan yookaan immoo humni dhibee ittisuu qaama keenyaa mataan isaa keemikaalota vaayirasii sana akka miidhaniif facaasuun qaamni keenya deebi'ee akka miidhamne kan godhan qorichoota akkasiis oomishuudhaaf shaakalliin godhamee jira. Karaa kanaa dhibeen kun ittiin yaalamuu danda'a jedhamee qoricha argame tokko qorannoo biyya Ingilaand yookaan Biriitishitti godhameen deeksaametaasoniin hanga du'aa hir'isuu danda'a jedhamee himameera. Hanga yoonaatti sadarkaa qajeelfamaatiin hospitaalonni hundi fayyadamuu qabu jedhamee labsiin ba'us baatu parsentii 30 warra maashinii barbaadan du'a isaanii gad xiqqeesseera jedhamee gabaafameera qorannoo baay'eedhaani. Akkasumas immoo warra ventileetar yookaan immoo maashinii irra hin teenye garuu oksijiinii barbaadan dhibeen xiqqootti jabaate isaaniinis akkasuma parsentii 20 du'a isaanii gad xiqqeessuu danda'a jechuudha. Qorichi kun xiqqooshii ammaaf fayyadamaa jiru iddoo garaagaraatti namooti akka gaayidlaayinii yookaan qajeelfamaatti ba'us baatu qorannoo kanarratti hundoofnee fayyadamuu jalqabneerra. Filannoonni sadaffaa yaaliidhaaf oola jennee yaadnu qaamni keenya gaafa dhibee kanarraa dandamatu pirootiiniiwwan yookaan keemikaalota maddisiisu qaba. Warra dandamatan irraa fudhanii warra ganaa dhibee kanaan qabamaniif kennuu yookaan antiboodii teeraappii kan jedhamus immoo akka filannootti taa'ee jira. Kallattii kanaanis bal'isanii hawaasa hundaa waliin ga'uun cimaa ta'a. Piroosesiin isaa kan adeemsisaa xiqqooshii wal xaxaa waan ta'eef garuu ammas kanarratti yaaliin jira jechuudha. Karaa kana sadaniin dhukkuba kana yaaluuf shaakalliin godhamaa jiru. Deeksaametaasonii kana qofaan xiqqooshii deemeera. Innis hanginni du'a hir'isuu warra garmalee dhukkubsate irratti inni parsentii 30 qofa gad xiqqeessaa. Warra xiqqootti jabaate garuu maashiniin barbaanne immoo parsentii 20 qofaan fooyyessaa. Warra dhibee salphaa qaban immoo maayuun gargaaru. Kanatu jira karaa yaalii jechuudha sadarkaa addunyaatti. Gara talaallii gaafa dhufnu ammas wanti qabatamaan gara talaalliitiin shaakalliin godhamaa jiru xiqqooshii kan abdii namaa kennu namarratti shaakalamuu kan jalqabame reefu isteeppii baay'ee darbee Oxford Universitytti eegalamee jira. Garuu inni namni madiinummaa sana erga guddisee qaamsaa oomishuu jalqabee immoo hammam qaama namaa keessa tura yookaan immoo hangi isaa humni poteensiin inni ittiin dhukkuba kana ofirraa ittisuus immoo qoratamee amma mana bira waan hin gahamneef gaafa yoomii hawaasaaf baha kan jedhamus guyyaan isaa beekamuu hin danda'u. Walumaa galatti dhukkuba kana ittisuun dirqama mootummaa fi uummataas ta'ee sadarkaa addunyaattis akkuma labsametti emerjensii yookaan immoo haala ariifachiisaa dhukkuba ittifamuu qabu ta'ee akkuma labsametti jira. Haala sodaachisaa keessa jiraachuu isaati jechuudha haaluma walii galaatti gaafa keenya. Mee isin haala sodaachisaa keessa akka jiruu fi rakkoowwan hedduun akka jiran hedduu kaastanii jirtu. Gama biraatiin ammoo gara biyya keenyaatti yoo as deebinu
dhimma kana yoo kaasan fakkeenyaaf vaayirasii koronaa irraa of eegaa maal yoo jettan akka dhuunfaattis mudachuu danda'a ta'a. Miidiyaanis kan ibsamu hawaasa keessaa wanti dhageenyu vaayirasiin koronaa hin jiru soba mee namuma isaan qabame natti agarsiisa yeroo jedhan wanti akkasii yoo heddummaatu meeti namni isaan du'e namni beektan jira waan akkasii kanniintu ka'a bakka hedduutti. Faallaa kana ammoo warri baay'ee sodaatee of dhiphisuus jira. Wama hunda shakkee jechuudha. Mee kanneen lamaan akkamitti waliin araarsinee rakkoon kun akka hin babal'anne taasisuu hin danda'amu. Dhugaadha. Gama lamaanuu rakkoo ati kaasite kana anis akka ogeessaatti kanan taajjabee jira. Namoota halaalarraa dhufanis gaafadhu waan natti himamu argee jira. Egaa walumaa galatti sodaa garmaleen mataan isaa hin barbaachisu. Garmalee dhiphachuun humnuma dhibee ittisuu qaama keenyaallee gadi buusa. Lammaffaa immoo wantoota hin barbaachisne hedduu keessa gallee akka nuti baasii hin barbaachisne garagaraatiif of saaxiluu nu godha. Innis barbaachisaa miti. Garuu dhukkubni kun jiraachuu dhiisuusaa ifaan ifatti addunyaa irratti namoota hanga 697 hamma sa'aatii kanaatti kan galaafate sadarkaa biyya keenyaatti nama 336 waan akkasii amma yoonaa kan lubbuu dabarse. Walumaa galatti Itoophiyaa qofa keessatti dhibee namarratti argame koronaa namarratti argame iyyuu gara 20,000tti kan siiqe. An ofii kootiif yaala koronaa irratti kan hojjedhu hospitaalaan jirutti dhukkubsataan keessumaa umuriin isaanii xiqqoo fagaate akkanumas dhukkuba biroo qaban hedduun isaanii yeroo dhibee kanaan darban ni agarra. Kanaafuu tuffannee homaas nu godhu hin jirus jennee wanta kana dinaayii gochuu yookaan haaluun nu barbaachisu amannee garuu baay'ee yaadda'uu fi dhiphina hamaa keessa galuurraa eeggannoowwan godhamuu qaban odeeffannoo sirrii miidiyaarraas ta'ee dhaabbata fayyaa addunyaa akkasumas kan sadarkaa biyyaatti jiru ministeera fayyaa akkasumas biiroo eegumsa fayyaa naannoo irraa odeeffannoowwan kennaman tasgabboofnee otoo baay'ee of hin dhiphisiin ilaalaarra eeggannoo isaan nuuf kahan hordofuun dhibee kana ittisuu nu dandeessisa malee dhibeen kun hin jiru jennee haalaarra amma keessumaa sadarkaa baadiyyaallee yeroo itti qaqqabee jira. Fakkeenyaaf hospitaalli Phaawulos warra dhufan kachimentii iddoo garaagaraarraati baadiyyaarraallee namooti dhufan tokko qabamuu isaanii mirkaneessaa jirra. Kanaafuu dhibeen kun dhuguma hawaasa keessa galee jira. Kanaaf eenyumaan illee akka dhibee kana nutti dabarsuu danda'utti yaadne baay'ee dhiphachuu fi yaaddoo osoo hin ta'in garuu irraa of qusachaa fageenya keenya eeggachuu haguugduu fuulaaf funyaanii yeroo hundaa fayyadamu harka keenya irra deddeebinee dhiqachuun iddoo uummanni itti baay'atutti deemuu dhiisuun hafuura boo'ichayyuu walirraa fagaannee gochuu bakka wanta goon hundumaa ilaalaarra itti yaadaarra yeroo hundumaa of hin daggatiin yoo of eegne dirqama ta'a malee haaluunis ta'e garmalee dhiphachuu waan hin barbaachisnedha jechuu barbaada. Mee xumura irratti xiyyeeffannaan gama caasaa mootummaatiin kennamaa jiru laafaadha waan jedhu ministeerri fayyaa Itoophiyaas baasee jira. Keessumattuu caasaan gara gadi dhaggeeffattoonni keenya sila bilbilaa turanis iddoo garaagaraatii warshaawwan dabalatee konkolaataadhaanis yeroo socho'an konkolaataan seera silaa dhibee kanaaf jecha bahe sana cabsee gatii qofa dabalchiisee nama ammoo humnaa ol fe'ee yeroo itti socho'u akkasuma ammoo iddoo naannoowwan warshaa tokko keessas rakkoon akka jiru hawaasa keessa wantoonni jalqaba kaasni kunneen hedduun akka jiru kaasanii jiru. Maal gochuu qaba caasaan mootummaa akkasuma ammoo ogeessonni fayyaa sadarkaa aanaattis gandaattis jiran jiru akkasuma ammoo warri mootummaa seera kana kabachiisuuf ta'an jiru maal gochuu qaban jettu isin akka ogeessaatti? Yaa kan akka ogeessaattis akka waldaa keenyaattis jalqabumaa kaasnee otoo dhibeen kun hin gahin illee yaada kennaa turreerra qaama dhimmi ilaallatuu fi walumaa galatti komeewwan ka'an kun tootaalii waanuma sirriidha nutis waan taajjabne irraati akka dhuunfaattis ta'e akka waldaatti. Political commitment yookaan immoo murannaan mootummaa ittisa dhibee kanarratti qabu hanga humni isaa dandeessise guututti hojiirra ooluun dirqama jechuun gatiin taanee nu kaffalchiisuun isaa ifaan ifa sadarkaa addunyaatti biyyoota garaagaraarraa barnoota fudhannee kan beekuu nurra ture waan ta'eef ammallee iddoo geejjiba uummataa qofa osoo hin ta'in seeronni kan bahan bakka dhukkubni kun itti babal'achuu danda'a jedhama hundatti kabajamuun dirqama ta'uu irra deebinee yaadachiisa.